Susan Siega, Anamo, Bayami, Pedifi Hamileke Goose, Kundamaf, Tolenjumi, Senika Manakesivane. Toota fi kabajamtoota hordoftoota chaaneelii keenya akkasumas jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota FB keenya har'a amaloota jaalala sadi qabadheen isiniif dhiyaadhe. Isaanis jaalala ijaa fi jaalala gurraa, jaalala afaaniiti. Shamarroonni baay'een garuu gaafa gara jaalalaa imalan amaloota sadeen kana qabatanii gara jaalalaa imalan. Jaalala gurraa fi jaalala ijaa, jaalala afaaniiti. Jaalala ijaa jechuun nama tokko miidhagina isaa yookaan bareedina isaa tolfatee deemuu isaa ilaalanii akkanumatti duubaa jaalachuudha. Inni ammoo gurraa nama tokko nama isa haasa'u toltuu isaa yookaan faaruu isaa nama haasa'u yeroo dhagaan isuma duubaa jaalachuudha. Inni sadaffaa ammoo jaalala afaanii jechuun namni tokko gaafa si dhiyaatee haasoo babbareedaa siif haasa'u haasoon isan onnee si fuudhee jaalachuudha. Haa ta'u garuu jaalala dhugaa kan utubu yookaan kan bu'uuru amaloonni sadeen kun irra waliif galanii ija, gurraa fi afaan gaafa wal gaafatee qalbii yookaan sammuu ofiitti hime sana booda gara onneetti gadi buuti. Onnee gadi buunaan ni utubamti jechuudha. Egaa miidhaa fi bu'aa amaloota sadeen kana addaan isiniif baasuudhaaf jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota keenya bu'aa amaloota sadeen kanaaf miidhaa amaloota sadeen kana baruu yoo barbaaddan chaaneelii keenya BK Entertainment subscribe godhuudhaan nu hordofaa. An kan qophii kana isiniif dhiyeessu artist Fahmi Muhammad. Horabla Deebana.